Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Chaanalii Urjii Tawaahidoo kana kan hordoftan hundumti keessan akkam jirtanii? Akkam yoo nageessan akkam turtan? Ani nagaa guddaa Waaqayyoof galanni haa ta'u. Gaba Waaqayyoo dubbachuu fi har'aa wanta addaatiin dhufe garuu mee hundumti keessaniyyuu gabaadha viidiyoo keenya kana amma xumuraa dhaggeeffadhaa. Hundumti keessan amma isiniin jedhee akka xumuraa dhaggeeffadhaatii yaada kee hubadhaatii koomentii irratti nuuf barreessaa. Kanaaf warroonni immoo mana kanaa miseensa hin taane miseensa ta'a sabiskiraayib godhaatii jechuudha. Obboleewwan keenya kaan immoo sheer koppiliinkii gochuu hin dagatinaan jedha. Egaa yaadni keenyas maalidha? Dubbachuu fi sagaleen koo gadi bu'uu danda'a dhiifamaa jechaa gara yuutuubii kanaanii ergaa hojjechuu eegallee waggaa tokko dabarree jirra jechuudha. Dhugaa waggaa tokko darbinee jirra. Waaqayyoof galannaa ta'u. Garuu immoo hordoftoonni keenya yookaas immoo chaanalii Urjii Tawaahidoo kan hordoftan dhugaa waan isin taasisan qaba. Innis maalidha yoo jettanii yuutuubii nuti hojjennu irratti yookaas immoo hojii nuti hojjennu fakkeenyaaf miseensa keenya gammachiisuudhaaf wanta namaan hin qabnu jechuudha. Wanta hin goone hin qabnu jechuudha. Dhugaa Waaqayyoon isinitti hima dhuguma isuma dhugaa. Wantuma hin goone hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf barumsa mana amantaa laachaa turre jechuudha. Barumsa sana irrattis namni baay'een hin dhaggeeffatu. Namni baay'een hin ilaaltan. Akkasumas immoo yoo ilaaltan irreen biyyaansi nama 200-300 kan jaaladha. Garuu immoo chaanaliin keenya sabiskiraayibiin isaa akkuma 4 oli. Garuu immoo namni ilaalu nama muraasadha jechuudha. Maati bara Waaqayyo. Dhugaa Waaqayyo. Osoo garuu chaanalii warroota afaan Amaarotaatiin hojjetanii fi akkasumas immoo amantaan adda baanii warra addunyaa irratti wanta garaagaraa hojjetan osoo ta'e hagam akka ilaalamuuf ilaalama. Garuu keenya 400, 200, 600 kan hin dabarredha jechuudha. Maaliin viiyoon isaa namni ilaalu jecha. Innumtiyyuu immoo waan isin eebu dhugaa Waaqayyoo isinitti hima. Innumtiyyuu immoo laayikiin godhanii, koppiliinkiin godhanii, sheeriin godhanii warroonni ilaalan suniyyuu jechuudha. Maalidhaa? Ilaalaniituma dafanii keessa ba'an. Akka xumuraan ilaalan jechuudha. Akka xumuraan. Haga ammaa suuti taayimiin keenya hin gunne. Dhugaa Waaqayyoo baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif yoo jenne maal rakkoo qabaa? Ani amma ijoolleen Oromoo Ortodoksii yookaas immoo ijoolleen hundumti keessan maal rakkoo qabaa osoo wal gargaara. Jechi koo wanta kana ittiin kaffallu dhugaa Waaqayyoo. Yoo isin jedhu koppiliinkii viidiyoo dhufu irratti 5 osoo goone wal jajjabeessine yookaas immoo viidiyoo arginu hundumaa sheer osoo goone maal rakkoo qabamu. Silas ittiin kaffallu silas waa tokko hin goonu maalidha kun waa'eefuma qabnuun wanta laala jirru kanumaan maal goona jajjabina waliif laachuudha waan biraa miti. Dhugaa Waaqayyoo ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo keessattuu jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa Waaqa. Osoo amma gama biraatiin osoo sirbaa yookaas immoo waan garaagaraa hojjennee amma makkee ilaaman lamuun beektan garuu dhugaa Waaqayyoo. Yuutuubiin keenya immoo afuraadha. Fakkeenyaaf barumsa garaagaraati kan gadhiifamu argitanii jirtu. Barumsa sanas immoo oomtiyyuu ilaalan jiru namni tokkollee yoo yaadatan ta'e torbee sooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yookaas sooma guddicha keessaa barumsa torbeen gadhiisa ture. Garuu barumsa sana namni tokko ni ilaala. Namni tokko dhugaa Waaqaa. Maaliif akka ta'e naaf hin galle. Mee yaada jiru yookaas immoo rakkina jiru koomentii irratti nuuf barreessaa miseensa keenya hundumti keessan. Maaliif an jedhee dhugaa Waaqayyoo jechi koo yuutuubii kana hojjechuu dhiisnuuf baqa. Maaliif homaa wanta hordoftoonni keenya eegatti hin gammanne wanti bu'aa qabu hin jiru gonkumaa jechuudha. Viidiyoon keenya egaa ilaalamuu hin qabaanne yookaas immoo wanti nuti namni irraa barata jennee qindeeffannee dhiyeessinu kuni nama biratti kan jaalatamne maal bu'aa qaba jechuudha. Kanaaf dhugaa Waaqayyoo amma danda'amu obboleewwan keenya. Mee rakkoon qabu viidiyoon keenya akkuma dhufeeni
Koppii liinkii isheen godha. Mallattoo sheerii kanarraa sheerii kan jettu sana tuqaatii koppii liinkii kan jedhu jala jira. Koppii liinkii jedhu isheen godhama. Mee miseensa haaraas immoo biyaansi 10,000 sabiskiraabii 10,000 yaagalme waggaa tokko namni guyyaa tokkotti sabiskiraabii 10,000 1,100 gala dhugaa waaqa dubbachuuf jechuudha. Garuu kan keenya wantuma afuraa jennuuf natti fakkaata. Garuu waggaa tokko keessatti iyyuu 3,400 giddii galle jechuudha dhugaa. Innaa mee amma danda'amu obboleewwan keenya walaa deeggaru rakkoon qabu dhugaa waaqayyoo. Jechi koo amantaa keenya irratti mee walaa jajjabeeffannu. Jajjabina. Mee amma ijoollee afaan Amaariffaatiin hojjetan yookaas immoo ijoollee yuutuubii warra afaan Amaariffaatiin hojjetan ilaalame dhugaa waaqayyoon isiniin jedhama. Ilaalame guyyaa tokkotti bananii guyyaa tokkotti 10,000 kan seenanitu jira jechuudha. Garuu nu biraa 10,000 miti 5,000 ulfaata jira jechuudha. Baay'ee waan biraaf miti waa'ee amantaa keenya ittiin barra gaaffii qabnu ni gaafanna gaaffii saniif immoo deebii argannaan malee waa biraaf miti dhugaa waaqayyo. Inni biraa immoo namoonni baay'een yoo isin laayikii yookaas immoo sheer gootanii nu baay'ee waan sirriitti yuutuubiin nu fayyadu isinitti fakkaata. Hagam baay'ee wanta tokko waan nu fayyadu hin qabu dhugaa waaqayyoon isiniin jira. Wanta tokko hagam baay'ee. Garuu maaliidhaaf gaaffiiwwan jiruuf deebilaachuu warroonni amantaa keenya irratti shakkii qabaniif deebilaachuu amantaa keenya jabeeffachuu akkamiin akka qabu. Sooshaal miidiyaa kana irratti namoonni baay'een nu sobuu danda'u, nu dogongorsuu danda'u. Dogongora kanarraa immoo akkamittiin furmaata itti arganna jennee kan irratti mari'annu dhabne waa biraa miti. Isuma dhugaan isiniin jedha amma baay'ee nu biratti wanti baratame maalidha? Waliin deeggaru, waliin gargaaru dhugaa waaqayyoo. Yoo isin jedhu maal ta'a wanta afura waratti yoo ol deeggaru. Yoo isin jedhu amma fakkeenya viidiyoo keenya ilaaltan kanayyuu amma danda'amu osoo sheer koppiliin osoo nu gootanii akkasumas immoo ijoolleen tokko immoo ni jirtu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Akkuma argitanii daftanii bira baatu. Laaltaniituma daftaniituma bira baatu jechuudha. Kuni maal argisiisa? Dhugaa waaqayyoo kana inaaffadha jechuudha. Garuu nuti ijoolleen ortodoksii hundumti keenya osoo ol deeggarre yookaas immoo chaanaalii ijoollee ortodoksii sirriitti osoo jajjabeessine hagam akka fagaannu yookaas immoo hagam akka irratti hojjennu dhugaa waaqayyoo sinuun beekta. Wanta nu hojjenne hin qabnu nuti yuutuubii kana irratti jechuudha. Fakkeenyaaf diraamaa hojjenneerra. Diraamaa hojjennus immoo viidiyoon keenya homaayyuu ilaalamu. Akkasumas immoo gaaffiif deebii hojjenneerra. Gaaffiif deebii hojjenne sanas immoo hoomtiyyuu ilaalu. Dhugaa waaqaan isiniin jedha. Isa qofaa miti immoo tapha garaagaraa tapha afuraas taphannee jirra. Isas hoomtiyyuu ilaalu. Biyaansi nama 200 akkasumas immoo gaaffii koomentii irratti kaa'ameef deebii laachaa turre. Inni sunis hoomtiyyuu ilaalu. Mee furmaanni maalidha jettu mee isinimtiyyuu warroonni nu hordoftan yaada nuuf laadhaa. Dhugaan isiniin jedha. Yaada nuuf laadhaatii tajaajila keenyaaf raawwatti haa jabaannu. Tajaajila keenyaaf raawwatti jabaachuu qabna gasteef. Kan itti jabeeffamuu qabuyyuu tajaajila keenyaaf raawwatti. Namni tokko koo har'a sirba baaseef jabaadhu jedhanii wanti hin goone hin qabdu addunyaan kun dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Garuu immoo wanta afuraa irratti yoo dhamaanu akkasittiin immoo ijoollee keenyaaf miidiyaa keenyaan galma keenya ijoolleen miidiyaa afaan Oromoo gurguddoon hin jiru miidiyaa afaan Oromoo guddisna jennee yoo dhamaanu hordoftoonni keenya immoo dhugaa waaqa duwwaatti deebi'u jechuudha. Kun immoo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif jennaan namni tokko dhamee itti dhame yoo amma fakkeenyaaf dhugaa waaqayyoo gaaffiif deebii yeroo hojjennu barsiisaa affeerree asitti jechuudha. Barumsa yoo laannu barsiisaa affeerree garuyyuu barumsi suni numa fayyadaa tokkoon hunda keenya fayyadaa dhugaa waaqa. Garuu immoo homtuu ilaalu. Mee hundumti keessan yaada kanan ani dhugaa waaqayyoo yuutuubii hojjechuu kan dhiiseefis kanumaaf jechuudha. Bakka ammaan booda hojjechuu man dhiise jechuudha. Maaliif ilaalee gobaayii wanti hojjennu hundumtiyyuu miseensa keenya biratti bakka fudhatama akka hin qabaanne argin inni ni isa bakka.
Dhiisi nama godha jechuudha. Aga ammaa switch timing hin guunne jechuun namni viidiyoo keenya haga xumuraan dhaggeeffanne jechuun haga amma namni tokkollee viidiyoo keenya haga xumuraan dhaggeeffatu. Namni tokkollee akkamittiin viidiyoo keenya haga xumuraan dhaggeeffatu. Isinitti hin tolle moo? Dhugaa baay'ee nama gaddisiisaa maatii waan waaqayyo. Maaliif osoo garuu wal jajjabeeffanne baay'ee bareeda. Maaliif guyyaa tokko nu fayyada miidiyaan keenya. Dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Guyyaa tokko nu fayyada malee nu miidhu. Kanaaf mee hundumti keessan ollaa jajjabeessinuuti. Warri sheer hin goone sheer godhaati miseensa haaraa nuuf galmeessa. Warroonni immoo hordoftan hundumti keessan viidiyoo keenya akkuma ilaaltaniin haga xumuraa daawwadhaatii kooppii liinkii ishee nuuf taasisaa. Kooppii liinkii ishee nuuf taasisaati sheer nuuf godhaati miseensa keenya haaraan akka dhufu. Biyaansi mee waggaa tokko keessatti 4,000 arganne mee 10,000 akka galuuf tattaafanname hundumti keessan hojjedha. Dhugaa waaqa. Uumame wanta itti miidhamu hin qabnu. Miidhaa tokko hin qabnu. Laayikii goonee fi sheer goonee fi wanti nurraa irratti hin jiru yookaan qarshii tokko ittiin kaffallu dhugaa waaqa. Garuu kuni maayidhaaf jajjabina amantaa keenya irratti qabnuuf beeksisuudha malee waa biraa miti. Waa'ee mana amantaa keenya yookaas immoo waa'ee amantaa keenya sirriitti hubachuuf. Kanaaf obboleewwan keenya amma danda'amu viidiyoon keenya yoo isin bira dhufe kooppii liink sheer akkasumas immoo amma dandeessan laayikii godhaati bira darbaa isiniin jenna. Dhugumatti yoon balleesse garuu dhiifama. Yaada qabdan immoo koomentii irratti nuuf kaa'aa. Yaada jajjabinaa nuuf laadhaa isiniin jenna obboleewwan keenya. Dhugaa yuutuubiin keenya baay'ee gadi bu'aa jira. Kanaaf yoon danda'amne itti dhisna. Yoo danda'ame immoo itti fuuna isiniin jedha obboleewwan keenya. Waaqayyo nu gargaaru eebbifama. Waaqayyoon isin haa eebbisu.